Akkam jirtu nagaan keenya bakka jirteetti isiniif haa ta'u isiniin jennaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Kun qophii gaaddisa Raabaadoriiti. Qophii keenya har'a irratti waa'ee marii biyyoolessaatii fi ajjechawwan garaagaraa waraana dabalatee isa Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana wal faalleessuu isaa kana irratti mari'achuudhaaf dhiyaannee jirra. Marii kana kan isinii geggeessu ana Bantii Galataati. Ana waliin mari'achuudhaaf immoo kan dhiyaatan Dr. Jamaal Ebanoo biyya Ameerikaati akkasumas immoo obbo Asnaaqee Arkoo Noorweey irraati. Lachuun keessanii gara sagantaa keenyaa baga nagaan nu dhuftan isin jenna. Ulfaadha Bantii. Hedduu galatoomaa egaa qabxiiwwan kaafnu kun ajandaa haaraa miti, ajandaa beekamaa uummati Oromoos eeggachaa jirudha. Faana bu'aa jira dammaqnaan uummata Oromoo qofa otoo hin taane uummati Itoophiyaa marti akkasumas immoo koominitiin adda addaa illee biyya addunyaamti kun illee biyyattiin Itoophiyaa sun garamitti deemti. Mariin kun immoo tarii waan fooyyee qabu isaaniif fiduu danda'a kan jedhu abdiidhaan eegaa. Haa ta'u malee wanti kun gara inni itti deemaa jiru kun tarii gaaffii guddaa of keessaa qaba. Mee maal fakkaata? Gara kamitti deemaa jira? Haalli amma jiru kun maali? Oromiyaan immoo qophiidhaayi kan jedhu kanarratti tartiibaan ni mari'anna. Ajandaa gurguddaa sadii qabna. Inni tokko mareen kun akkamitti deemaa jira? Oromoon qophiidhaayi kan jedhu isa tokkoon ilaalla. Inni lammaffaan immoo waraana jajjabaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana ajjechawwan suukanneessaa ilmaan Oromoo irratti gaggaa'aa jiran Oromoon akka jirutti mana hidhaatti isa guuramaa jiru kana akkamiin ilaallaa? Faallaan ta'uu nagaaf mari'achuu fi waraana labsuun kan jedhu. Inni sadaffaan immoo gurra addunyaa dhageessisuudhaa fi maal hojjechaa jirra yeroo irratti ni mari'anna. Qabxii keenya isa jalqabaatiin eegaluu fi obbo Asnaaqee irraa eegallu obbo Asnaaqee fi Dr. Jamaal abbaan tokko abbaan Obbo Asnaaqee naa deemne. Obbo Asnaaqee nu eegaltu mariin amma itti qophaa'aa jiran kun waluma yaadachiisuu fi Oromoon ni beekaa garuu tartiiba isaa ilaaluudhaa fi shira hojjetamaa jirus agarsiisuudhaa fi akka ta'utti mariin deemaa jiru kun maal fakkaata? Eenyu wajjin adeemsisuuf deemu kan jedhu kana otoo nuu kaastanii obbo Asnaaqee isin fanniisa. Ayyee gaariidha ulfaadhu. Egaan biyya san keessatti mariin hedduu barbaachisaadha. Kanumaan hawaasni addunyaa international community'n dhiibbaa guddaa mootummaa Itoophiyaa sana irratti godhee mootummaan sun immoo karaa paarlaamaatiin komishinii ijaaree kan marii biyyoolessaa kana gaggeessu jechuudha. Kana namuu quba qaba. Yeroo hedduu waan ka'aa tureef. Egaan komiin hedduun akkuma beekamu ka'aa ture maal inni komishiniin ijaarame kuni komishinii bilisa ta'e kan dhaabotii garaagaraa kan mormitootaa kan uummataa kan mootummaa san morman ammatu miti mootummaatu qubumaan filee nama barbaade achi kaa'e kan jedhu. Haa ta'u walumaa galatti mariin biyyoolessaa kun barbaachisummaan isaa wal nama gaafachiisu. Karaa Oromootiin garuu akkaataa itti amma deemsifamaa jiru kanatti Oromoodhaaf xiyyeeffannaan hin kennamne. Maaliif jalqaba Oromoon biyya san keessatti mirga kiyyanaan kabajamnee uummanni kiyya dhumaa jira, miidhaa guddaan narra gahaa jira, mirgi koo dhiitamee han jedhurraa hanqinoota himatee waboon bosona jira, lolaa jira mootummaadhaan. Silaa kan mari'atan hangafni warra waliin waraanarra jiran kana iddoon kennamuufii qaba. Kanaaf immoo mootummaan hin qophoofne maaliif jalqaba warra mootummaadhaan qabsoo waraanaa keessa jiran shororkeessaa jedhanii waan moggaasaniif kana irraa kaasuu qabu. Kana gochuudhaaf homaa gara mootummaatiin sagaleen hin jiru. Haa ta'u immoo karuma warra biyya keessa socho'aa jiran kan akka KFO, kan akka ABO fa'aa karaa nagaatiin warra socho'aa jiranuu isaanuu mormaniiru.
wanni kuni qaamni bilisa ta'e yookaan neutral boodiin waan kan nu gaggeessaan jiru waan ta'eef mootummaa kanarraa amantiin qabnu mootummaatu nama barbaade filatee komishinii kana akka gaggeessan godha kan jedhu komii irra deddeebi'anii kaasaa turanii. Kun martuu akkuma jirutti ta'ee komii ofii kana dhiyeeffachaa jiran jechuudha. Karaa dhiyooma kaleessallee karaa embaasiiwwan biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa kanaan walitti qabanii ibsa dhaabbileen akka FAO, ABO fi dhaabotiin biraatillee kan akka Ogaaden, Affaar, Agoobarri dhaabotii federaalatti amananii kuni walgahii godhatanii ibsanii turanii warra international community kanaafi innillee kan isaan himatan biyyi tuni badiirraa oolchuudhaaf waan godhamuu qabu addunyaan akka beeku hubachiisan jechuudha. Dabalataan san qofa odoon taane biyyi tuni daangaa kufaatii gubbaa jirti. Daangaa kufaatiitii immoo hambaatu mootummaan marii biyyaalessaan gaggeessa waan jedheef odoon taane addunyaan illee embaasiiwwan biyyoota alaa kuni hirmaannaa gochuu qabdani. Biyya tana baraaruu keessatti qaamni bilisa ta'e hirmaatee waan kana dhiibbaa gochuu qaba malee haala mootummaan gaggeessaa jiru kanaan deemee fiixan bahu kan jedhu jala sararanii isa akkuma jirutti ta'ee Oromoon hoo waan kanatti itti qophaa'ee jira. Oromoon maal gochaa jira? Karaa kanaan dhiibbaa addunyaa irratti gochuu fi sagalee ofii dhaggeeffachuudhaaf kan jedhu hedduu kaasuun barbaachisaadha. Maaliif qaamni addunyaa karaa biyyoota western countries biyya san irratti dhiibbaa bulchuu danda'an kana rakkoo teenya hubachiifne sagalee tokko taane consensus yookaan qabxii Oromoon kana barbaada jedhu dhaabotiin hunduu lafa kaatan akka Oromootitti sagalee tokkoon addunyaa kana barbaanna Oromoon kanan nu hanqate jedhu qophaa'aa jiru waan jedhu suni gaafidha. Dhuguma dhaabotiin kun waan lafaa qaban qabu yeroo adda addaatillee hin ka'a. Haa ta'u malee yeroon ammaa kun yoomuu caalaa murteessadha. Oromoon rakkinuma qofa lallabachuu odoon ta'in yookaan rakkannee dhiibamnee biyya san keessatti mirga keenyan kabajamne jechuu qofa odoon taane nuti abbaa biyya saniiti biyyi sun teenya abbaati ta'uu barbaanna ofiin of bulchuu barbaanna yoo jennu gareen adda addaa kophaa kophaa deemee mootummoota alaa kanallee kophaa kophaa dubbisuun Oromoodhaaf bu'aan fidu. Sagalee tokko ta'uudhaan dhaabotii siyaasatirraa qabee dhaabotiin advocacies hawaasnis Oromoon maal barbaadaan jedhu kana hayyoonni yeroo baay'ee ka'a mari'atamee ilaa kana barbaannaa yoo mariin biyyaalessaa sun hin ta'a ta'ee qaamni bilisaa hin gaggeessa ta'e Oromoon kana barbaada kan jedhu tartiiban kaa'uun hedduu barbaachisaadhaan jedha obbo Bantii. Hedduu galatoomaa. Hedduu galatoomaa qabxii jajjaboo nu kaastanii. Ilaa wanti kaasuu barbaadu tokko Dr. Jamaal. Biyyoolessaa kana akkaataa namooti eegan uummati eegan eenyullee akkaataan eegnettidha kan isaan deemaa jiran. Uummati Oromoo kan eegu jira, uummattoonni Itoophiyaallee kan eegan jiru, international community illee otoo ta'e kan jedhu ofii isaaniitii kan lafa kakkaa'an jiru turan. Amma jarri kuni karaa isaan irra deemaa jiran kuni maaliif? Fakkeenyaaf koree mari'achiiftuu jedhanii ofii isaaniitii illee kan dhaabbatan dhaaba bilxiginnaa keessaati malee uummata kan bakka bu'u miti. Gama biraatiinis immoo gama TPLFtiinis qophii godhaa akka jiranii ni dhaga'ama. Mareen kuni qaama wal lolu wal dhabe yookiin immoo waa'ee nagashaa wanta kanarratti ani stakeholderiidha kan jedhu gareen hundumaa hammachuu maaliif dadhabee? Maaliif isa kanarraa fagaachuu barbaadan jarri kun? Maal jettanii yaaddu? Kun uf jiraachisuudhaaf wanti amma humni PPdhaa akka Abiyyiin hoogganamu kuni tokkoffaa marii biyyoolessaa kanaa fudhachuun barbaadan. Maaliif san fudhatan jechuun mootummaan amma akka mootummaa jiru kuni dissolve ta'e yookiin ammoo diigame jige jechuudha. Principleen isaatu aadumattuu sirni amma jiru kun sirna dhablummaan itti dagaagee jira. Heeraaf seerri kabajamaatiin jiru, nageenyi uummataa eegamaa hin jiru.
dinagdeen burkutaa'e haqni hin jiru namni mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefama rakkinoota amma arginu kana jechuudha. Naannoleen hundi to'annaa mootummaa san jala hin jiran kana jechuun sirna dhabdummaan dagaagee jira. Bulchiinsi biyyaa nama tokko ka waraana ajaju nama tokko paarlaamaan nama tokko waa hundi ka dinagdee wanni jedhu piroojeektii adda addaa ka eebbisu magaalaas ka qulqulleessu nama tokko ta'e. So kuni haa jijjiiramu jechuudha. Marii biyyoolessaa jechuun sirni amma jiru kuni biyya jiraachisuu hin dandeenye, uummata jiraachisuu hin dandeenye, dinagdee horachuu hin dandeenye haa jijjiiramu jechuudha. Kana immoo fudhachuun barbaadu mootummaan wanni waraanattuu seenuuf baruuf jiraachisuudhaaf dhabamuun barbaadu. Haga danda'ame tattaafatee wal'aansoo yookiin qabsoo godhee ka humnaan dhabamsiisuu danda'e dhabamsiisee kammoo kijibee amansiifachuu danda'es amansiisee ka kiraa itti daldalee yookiin ammoo horii raabsee fi bitachuu danda'es bitatee akkasi umurii ofii dheereffachuu barbaada malee dhabamsiisuun barbaadu. Kanaaf marii biyyoolessaa jennaan okay yaa marii biyyoolessaa hin godhaa jedhee garuu kan mari'achiisu piroosesa qaba. Mariin kunuyyuu sirnaaf tartiibatti deemu qaba. Koffaa namoonni wal dhaban lamaan tokko akkuma jaarsummaa wanni ittillee fudhanne abbaan inni itti balleesse sun ka qoratus ka murus ta'uu hin danda'u. Amma PP'n ka qoratus isuma ka murtii kennus isumaa jechuudha. Koree isaan dhaaban san nama 400 meeqa keessaa gara nama 40tti gabbuusne jedhan hundi isaanii gama tokkoonis ta'e gama biraatiin warruma PP deeggaru yookiin ammoo warruma mootummaa kanaa waliin hidhata qabanii jechuudha. San jechuun paarlaamaa amma jiruun addaa miti. San jechuun mana murtii amma jiruun addaa miti. Poolisa amma jiruun addan ta'u humna ittisaa amma jiruun addan ta'uu jechuudha. Koreen sun. Kanaaf addunyaanis jalaa dhoofte. Adeemsi kun sirrii miti. Ka sirrii ta'uu qabu kam negoosheetii ta'uu qaba. Dura dursoo humnoonni wal dhaban kun negoosheet godhuu qaban. Negoosheeshinii saniif immoo amma humniti akka hin baafne, waraanni akka nama hin baafne amanee humni amma mootummaa ofiin jedhu kun waraana dhaabuu qaba. Jalqaba kanarraa ka'a. Humnoonni hidhatanii wal lolaa jiran naga buusuu qaban duraan. Sanitti aansanii formaalitii isaa irratti marii godhan eenyu nu walakkaa haa ta'u. Ka walakkaa ta'ee jaarsummaa san dubbachuu danda'u. Yookiin negoosheeshinii san, dardarii san ka hoogganu nama niwutiraal ta'e qaamota internaashinaal ta'an akka United Nations ta'uu danda'anii, African Union ta'uu danda'a, even though bilisallee ta'uu baatu, Ameerikaa ta'uu danda'anii, biyyoota Awurooppaa keessaa yookiin Afrikaa keessaa illee biyya hundi irra walii gala jechuudha. Jara kanatu walakkaa taa'ee jaarsummaa kana ilaaluu qaba. Kana fudhachuutti hin jiru mootummaan hin barbaadu. Maaliif yoo san ta'e dissolve ta'a yookiin ammoo aangoo isaa dhabuuf deemaa jechuudha. Achirra itti aanee immoo eenyufaatu irra hirmaachuu qaba. The stakeholders. Stakeholders amma experience biyyoota adda addaa ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf akka Senegaal, Tunisiyaa, Lubnaan biyyoonni kunniin yeroo tokko miti lama sadii national reconciliation yookiin ammoo national dialogue godhanii jiran sababa adda addaatiif jechuudha. Jarri kun fakkeenyaaf akka Senegaal yoo fudhanne uummata hirmaachisan from grassroots level social media fayyadamanii civic organization, religious organization warra amantii jaarmiyoota hawaasummaa diaspora osoo naafin jechuudha. Marii babal'aa godhanii yeroo jalqabaatiif afaan French fi English dhiisanii afaan local ta'e afaan jaha biyya san keessatti afaan jahan san ittiin barreeffame wanni irra mari'atanii fi procedure isaallee lafa kaayame akkasitti gara filmaataatti deemanii jechuudha. So stakeholderoonni kun eenyufa akka ta'an lafa kaa'amuu qaba. Ka biyya keenyaa very complex.
dura warra wal lolaa jiru irraa ka'uu qaba. Achi booda immoo jaarmiyaalee biyya san keessa nagalcha jedhan hunda hirmaachisuu qaba. Sanii booda gatta'anii eega fudhatama argatee booda gatta'anii constitution amma jiru kana jalatti transitional constitution yookiin ammoo heera yeroo ce'umsaa lafa kaa'achuu qaban. Heera yeroo ce'umsaa sun yookiin warri walitti dhufan kun akka koongiresii yookiin ammoo paarlaamentii tokkotti yeroo murtaa'e waggaa 2 ta'uu danda'a, waggaa 5 ta'uu danda'a. Haga filmaanni godhamu yookiin ammoo haga referendamiin godhamutti akkaataa isaan irra walii galaniin deemuu qabaata. Kana fudhachuun barbaadu mootummaan. Kanaaf immoo dirqamuu qaba. Dirqamuu qaba. Akkamitti dirqaman? Amma fakkeenyaaf warri United States qoqqobbii adda addaa irra kaa'anii jiran. Liqaa kennuu fidanii jiran. Kun dinagdee biyyattii kuffisee jira. Uummannis miidhamuu jira. Haalli kun yoo ittisuufe miidhamni irra caalaan ka uummataa ta'a. Uummanni dafee waan kana gaafii kaasuu qaba. Hawaasa keessa jirutti, magaalaa keessa jirutti, mana hojii hojjetutti jijjiirraan nuuf haa dhufu jedhee afaanuma nagaatiin gaafachuu danda'uu qaba. Uummanni abbaa aangoo haa ta'u jedhee gaafachuu danda'uu qaba. Achirraa yoo gaafiin ol ka'aa dhufe gama waraanaatiin illee yoo dadhabaa dhufe mootummaan gama addunyaatiin illee fudhatama dhabaa yoo dhufe osoo hin jaalatin harka kennataa jechuudha. Galiin inni jalqabaa akka ta'uu qabu mootummaa kana jijjiiruudha. Kanaaf haala saniin osoo itti deemameetii gaarii wanni fudhachuu diduuf immoo uf diiguu diduudhaaf uf baraaruudhaaf. Galatuma Dr. Jamal. Isuma kana itti fufneetu utuu qabxii gara biraatti hin ce'inii waan kaasuu barbaadeen qaba. Amma otoo waraanni kaabaa sun hin eegalini waraanumti biyyattii keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti kan eegalee jalqaba Oromiyaa keessatti. Oromiyaan akka Oromootti Oromoon akka saba tokkootti jalqabumaa kaasee gaaffii mirgaa gaafataa as gaheera. Waraanni immoo irratti gaggeeffamaa jira. Kana jechuun Oromiyaamti qofaa isheetti marii kan gatteessee fixatte erga waan sana bulleessanii booda sadarkaa biyyoolessaatti immoo mariif taa'uun hin barbaachisu isa jedhu kana asirratti waan jetta yoo jiraate obbo Asnaaqa itti dabalee immoo Oromiyaayyuu yoo akka kanaanii akka amma jenne kanatti hin deemne ta'e Oromiyaa yookiin immoo Oromoo saba Oromoo kana eenyutu bakka bu'ee sadarkaa biyyoolessaatti legitimate representative ta'e uummata bakka bu'ee eenyudha kan marii sanatti qooda fudhatu. Meesha kana nuutu kaa obbo Asnaaqa. Qabxii gaarii kaafte maaliifi qabxiin kunii fi yaadattanoo ta'e yeroo Lammaa Magarsaa faa jiru gaaddisa dhaabotii Oromoo hundeeffamee ture. Yeroo san yaaliin Jawaar faa dhaabotiin Oromoo kun walitti dhufanii yaaliin godhaa turan marii kan Oromiyaa marii biyyoolessaa kan Oromiyaa gochuu ture. Walitti dhufanii dhaabotiin siyaasaa kun walii galanii platformii tokko qopheeffachuu waan duratti kaasaa turre san waliigaltee tokko kaa'achuu ture. Inni akka milkoofne kan godhe akkuma beekamu OPDO yookaan PP Oromiyaati. Isaanillee genuine discussion dhaabotii siyaasaa Oromoo kana wajjin gochaa turan odoo hin taane dhaabotiin siyaasaa Oromoo kun walitti dhufanii akka wayirra hin geenye gochuu ture. Sabiin isaatillee akkuma yaadattan warri PP keessa jiran keessaa ba'an eega ba'anii booda akka ibsanitti keessoo PP Oromiyaati. PP'n Oromiyaa kuni aanumatu Oromoo bakka bu'aa kan biraa nan barbaachisu qaamni biraa qaamni Oromoo bakka bu'u hin jiru. Tigraayuu waggaa 30 yookaan san caalas TPLF kophaa ofii bitaa turte nus akkasitti binnaa jedhanii waan yaadaniif hamma danda'anitti karaa Oromooti Oromoo walitti dhufee akka dura marii ofii godhatee waliigaltee tokkorra hin geenye gochuudhaaf biyya keessattis gochaa turanii. Kanarraa kan ka'e egaa deemamee karaa waraanatis seenamee Oromoon akka OPDO'n opposition Oromoo ijaraachisuun barbaanne egaa barame booda waboon waraana banee mormiin karaa nagaatiin hin jiru karaa qawwee malee hin jedhutti an deeme waboon tokko kanaafi dhaabotiin siyaasaa Oromoo kan hafan immoo kan akka KFO, ABO fi wabootis walitti dhufanii kan PP'n gufuu isaanii keessa kanarra darbuu danda'uu qaban gaa. Wanni guddaan tokko amma ijoon durattis kaasuu yaalle maal inni
OPDO'n ana qofaatu Oromiyaa keessatti bakka bu'a kan biraa jiraachuun qabu kan jedhu waan murteeffatte. Kana bira darbanii walitti dhufanii Oromoo bakka kan bu'eetoo National Dialogue'ttis dhiyaatee ani mirga Oromootiin kabachiisa jedhu dhaaba tokko kan nama tokko qofa odoo hin taane dhaabotiin Oromoo walitti dhufanii kana hundeeffachuu danda'uu qaban. Gaaddisni biyyoolessaa kan jalqabame sun itti fufuu danda'uu qaban jechuudha. Dhuguma abaa ofii KFO'n yeroo adda addaa walii galtee adda addaa godhatanii jiru. Garuu waboos dabalatee dhaabotiin siyaasaa Oromoo jiran akkasumas hayyoonni Oromoo, hawaasni Oromoo kan irratti mari'ate qabxiin Oromoon itti walii galu jiraachuu danda'uu qaba. Isa kana kan hundeen Oromoo maaliifi mootummootiin biyya alaa kuni marii biyyaalessaa kana odoo haala mijeessanii too qaamni bilisa ta'e tokko nan hoggana jedhee Oromoon eenyu bakka isa bu'ee akka deemu akkamitti akka maal akka barbaadu qopheeffachuu danda'uu qaba. Kuni hedduu bilchaachuu qaba. Ta'aniituma mootummaa qofa balaaleffatanii mootummaan haala mijeessinee hin dhuunfatee komishiniin inni dhaabe kuni han ofiiti yoo jenne komishiniin kuni hafeetoo komishiniin silaa bilisa ta'e qaamni sadaffaan itti hirmaatu odoo argame maal gochuu hennaan jedhu kuni gaafii ati kaafte kuni gaafii ijoodha. Kuni egaan dhaabotii siyaasatiif qofa kan dhiifamuu miti. Qaamoliin adda addaa warri advocacy hojjetan hawaasni Oromoo hayyoonni Oromoo dhiibbaa guddaa gochuu qaban jechuudha. Warri beekumsaan warri kunis dhiibbaa godhee Oromoon piipin waan barbaaddeeyyuu haa jettu akka Oromootitti qabxiilee kanarratti konsensasii geenye haala kanaan immoo kana barbaadna kan jedhu qopheeffachuu danda'uu qaban jechuudha. Hedduu galatoomaa Dr. Jamaal gara keessa itti dhufa amma immoo ergaa uummata Oromoo dabalatee uummati Itoophiyaa hundumtinuu mariin biyyoolessaa kuni nagaa fida jedhamee utuu yaadaa jiru. Mootummaan immoo gama biraatiin waraana labsaa jira. Labsaa jira tun taane waraana isa kanaan dura labse sana gadi jabeessee itti deemaa jira. Kun waraana fuulaaf fuulaan konvenshinaalii lola keessa lixanii seeraan itti bobbaasanii uummata rukutaa jiranidha. Tokko isa daanii lammaffaa immoo uummata nagaa raayyaan ittisa biyyaa bakka bobba'etti fakkeenyaa fi magaalaa naannoo Qondaalaa jedhamu tokko irratti naannoo Beegii aanaa Qondaalaa jedhamu tokko keessatti adoolessa 10 hamma 15 qofatti namoota 31 bakka tokkotti fixan. Namoota 31 sana maal godhanii fixanii isini waraana bilisummaa Oromoo egaa isaan shanii jedhu shanii deeggartu jechuudhaan iddoo tokkotti fixanii jiru. Warra gara biraa maal godhu sinajjeefnu birrii fidifaa ittiin jedhanii qarshii 50 qarshii 100 fidi ittiin jedhanii qarshii isin fudhatu lubbuu isaanii isin baraarani. Dhiyooma kana immoo kaleessa yookiin gidduma kana naannoo Wallaggaa Bahaa aanaa Saassiggaa jedhamutti dargaggeessa nagaa siyaasa keessaa homaa tokkollee hirmaannaa hin qabne dargaggeessa Daawit jedhamu Daawit Misgaanuu nama jedhamu akkanatti ajjeesanii namoota immoo dirqisiisanii boolla qochisiisanii achitti isa gatanii deemanii jechuudha. Egaa nagaan ni dhufa mareedhaan nagaan bu'aa jedhanii uummatii fi qaamni bal'aan hundumtuu utuu eegaa jiru akkamiin waraana Oromiyaa irratti labsanii nagaan ta'uu danda'a? Maaliif iddoo biraatiif fakkeenyaaf marii biyyoolessaatiif gaaffii mootummaan dhiyeessee naannoon Tigraayis akka deebii kennaa jiru dhagahaa jirra. Naannoo Tigraayiif nagaan mariidhaan buhe Oromoodhaaf waraanaan dhufamoo maalidha? Isa jedhu kana hamma yoonaarraa isa gangalatee as ga'ee yoo jiraate kanaaf jetta yoo jiraate tuqaati. Waa'ee waraana nurratti labsamee jiru kana maal jettu uummata akkamitti ilaala see'uttis immoo dhufna. Yaa hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa waggaa afran kana nama du'e laakka'uu dadhabnee buunee dadhabnee we are desensitized. Coraan nurra du'e ammumaa nuuf fakkaachuu haga dhiisuutti deemuu jira duuti namaa. Laal nama yakka yoo hojjete yakka isaatiin
yoo murtiin fedhasitti murteeffame seera hordofee homaa miti. Justice hawaasaaf gaarii waan barbaachisaadha. Garuu lubbuu Rabbi si kennee namni biyya ofii dhalate irratti nagaan jiraachuu dadhabuun dhala namaa addunyaarra jiru hunda isaa yaachisuu qaba, gaddisiisuus qaba. San keessaa immoo nama kan kee ka beektu fira kee ta'e maqaa walitti qabdu saba kan kee keessaa immoo ta'u hedduu si dhukkubsu. Kanaaf irra deddeebinee haasofna Oromoo. Kanaaf nu dhukkubsuu qaba. Dhukkubsannee qofa osoo hin taane waa jechuu qabna. Waa jechuu qofa osoo hin taane waa hojjechuu qabna. Waa hojjechuu qofa osoo hin taane tokkummaadhaan kaanee diina nurra jiru kana malatti dha'uun barbaachisaadha. Ofirraa jijjiiruu qabna PP amma jiru kana. Dhugaa. Abbaaf haadha ilmi kee bosona jira jedhanii ajjeesan. Amma naannoo ajjeetti nama ganna 80 ilmi isaa ganna 40 woboo wajji jira jedhanii baasanii ajjeesan. Ajjeesanis badoo awwaala kennanii fi nama manguddoo waggaa 80 hawaasa isaa keessa kabajamee jiraate. Kabajaan osoo gaggeessanillee gaarii. Reeffa bosona keessa gatan. Zannaa Shaafiin kun tokko kun keessumtu kunuu silaa nama gaha. Amma waan gabaas OSG'n baase irratti yoo argitan hin beeku Oromoo Support Group ka Dr. Trevor Truman hoogganamu ji'a wagguma kana keessa baatee 5-6 keessa jechuudha. Ka isaan qulqulleeffatanii maqaas galmeeffatanii bakka waliin qabatan nama 650 kana gayaa ajjeefame. 650 naannoo jiddugala shawaadhaa fi wallagga keessa qofa jechuudha. Namoota nagaati kun warra loluu miti. Warra loluu du'uuf ajjeesuuf bahe homaa miti. Baay'ee garaa nama nyaata. Ilmi kee muka jira bosona jira nutti finqilee jira jedhanii haadhaaf abbaa ajjeesan. Namoonni du'an kun namoota leexaa miti. Ilmaan qaban ka 9 qabu jira. Oromoo akkamitti isin dhukkubsite? Dhagahamuu qabu. 5 ka qabu jira. Haadhaaf abbaa irraa ajjeesanii ijoollee yatiima ta'an hawaasa keessa jiran. So kun maalirraa ka'ee yoo jenne Oromiyaa tana dhuunfatanii Oromiyaa qabatanii Itoophiyaa bulchuu pirinsipala Abiy lafa kaa'ate yookiin ammoo adeemsa inni lafa kaa'ate kanaan wanni amma tolee keessa ta'e Gimbii wanni Qellam keessatti namoota sabni isaanii Amaara ta'e fiixee woboon jedhanii dhaadhessan addunyaarra facaasan kun hundi maaliif ta'e yoo jenne Oromoo kopxeessuu, Oromoo diinomsuu, Oromoo gara jabeessa godhuu fi jaarmayaalee Oromoo bakka bu'an kanneen ammoo maqaa shororkeessummaatiin akka hawaasni maqaa irra kaa'ee marii biyyoolessaa keessaallee bahuuf kanaaf kana godhu jiran. Kuni sagantaa isa guddicha uummata Oromoo cunqursaa fi bittaa jalatti hambisuu irraa waan ka'e akka salphaatti ilaaluun nurra hin jiraatu. Kanarraa ka'e. Alamma TDF yookiin ammoo Tigraay wajjin mari'achuuf mareen sun hin milkaa'uu waan biraati. Garuu warri Tigraayillee warra deemanii marii kanarra hirmaachuu danda'an, Naayiroobii keessa hirmaachuu danda'an murree lafa kenneerraa jedhani garuu maqaa isaanii hin ibsine. PP'nis sirni bilxiginnaatillee maqaa namoota lafa kaanii tarreessanii jiran ka Dammaqaa Makonniin hoogganamu jechuudha. Ka Tamasgan Xiruunee fa'a intelligence head keessa jiran. Kana hunda lafa kaayatanii jiran. So tokko tuffii Oromoo qabanii jechuudha. Waraanni ka jalqabame Oromoo irratti osoo walitti dabalame waan waraanni Tigraay fixe caalaa Oromiyaa keessa namni keenya dhumatee jira, gaaga'amee jira, manadhaa keessa jira. Kana hunda nu godhanii ammallee bitta majalaa jala jirra. Maaliif humna akka Tigraay san qabaannee ofirraa humna nu fixaa jiru kana
faccisuu hin dandeenye yookiin baasuu hin dandeenye. Kanaaf tuffii nuuf qabanii jechuudha. Lammata immoo akkuma Asnaaqan dura jedhe bakka bu'ummaan kuni ana qofatu PPtu Oromoo bakka bu'aa. Dhaabni biraa ka bakka bu'u jiraachuu hin qabu. Waan jedhu irraa ka'a. Kanaaf malli jiru maaliin gaafii duratti Asnaaqa gaafattirra Oromoon uf keessa marii godhachuu qaba. Oromoon uf keessa marii biyyoolessaa godhachuu qaba dura. Godhachuu qabna Oromoo. Gama diplomaasiitis gara advocacytiin illee representationin kenna yookiin ammoo bakka bu'iinsi kenna hojiin kenna baay'ee xiqqaa. Bakka mootummaa Ameerikaan waamanii yoo deemnu dhaabni Oromoo yookiin tokko yookiin lama san hin caalu. Ka gama kaawwanii ka Itoophiyummaa fi maqaa Amaaraatiif Tigreetiin deemu immoo 20-30 ta'anii dhufan. So no hiree takka argan isaan hiree 20 argatanii jechuudha. Akkana falmine akkana hojjenne bu'aa akkamitti eeggan? Addunyaan maaliif waan godhu diddejan? We have to work. Hojjechuu qabna. Qabsoon gama hundaani gama tokko qofaa miti. Ka qawwee dhawu qawwee haa dhawu. Kamuu gama nagayaatiin hojii hojjedha jedhes haa hojjetu. Hawaasni illee gahee mataa isaa qaba. Qabsoo gargaaruu qaba. Addunyaa bahee himachuu qaba. Waan lafa nagahaa keessatti hojjetan mee hiriiruma nagahaatumaaf godhu dadhabne. Uummanni walloo akkasitti dhumateetti duulanii torbaan dabre. Maaf gadi baanee hiriira godhuufi dadhabne. Maaliif gadi baanee xalayaa takka barreessinee mootummaa Ameerikaa, United Nation warra Awurooppaa kana galchuu maaliif dadhabne? Yoon hojjanne akkamii bu'aa eegganna, akkamii bu'aa arganna. Of bileem godhuu qabna jechuudha. Kana hawaasni keenya bakka jirutti isinitti himna Oromoo dhagaa hin gaabbitan. Har'a yoo hin hojjanne boru bu'aa argachuu hin dandeenye. Har'a yoo qosattee hin facaafne bar azmaraa dhufutti wanni ati haamattu hin jiru jechuudha. The same thing. Qabsoon illee akkasuma yoo har'a hojjatte malee boru bu'aa tokko irraa argachuu hin dandeenyu jechuudha. Walitti dhufnee akka gaaddisa hooggansa Oromoo ka armaan duraasan Asnaaqan dubbate wanni akkasii barbaachisaadha. Eenyutu Oromoo bakka bu'aa ka jedhu sanis Oromoon civic organization dabalatee jechuudha. Dhaabbilee hundaan bakka bu'uu qaba. Bakka bu'ee walitti dhufee immoo cuunfee keessaa mari'atee walirra gattaa'ee qaamota isa bakka bu'an kennachuu danda'uu qaba. Kamarii biyyoolessa Itoophiyaa jedhamu sanarratti hirmaatu. Kanaaf immoo dammaqinnaan irratti nuti hirmaatin yoo qooda kenna hin gumaachin hireen teennatama gabrummaa taate jechuudha. Abbaa irree qabutu akka fedhe olii gannu oof. Yoo barbaade nu hidhee, barbaadu nu ajjeese, barbaadu biyyaa nu baase, barbaadu nyaachisee, barbaadu nu agabsee akkasii jiraannaa jechuudha. Kun salphina. Mee hoogganoonni Oromootis garaa bal'anne faayidaa kennu dun taane ka ummataa dabarsine taarraa dun taane ta boruu ta iftaanii ta dhaloota dhuftuu laallee gabrummaa tana akkaataa itti hiddaan ofirraa itti buqqifnu irratti waliin hojjechuun guddisee barbaachisaadha. Duuti nama keenyarraa dhaabbachuu qaba. Keessaan duuti manguddoodha. Duuti nama nagahaa. Duuti ijoolleedha. Nurraa dhaabbachuu qaba. Maqa balleessiin ummata Oromoo bal'aa kun akka waraabessaa bineensa gara jabeessaatitti odeeffamu kun nurraa dhaabachuu qaba. Nu dhukkubsuu qaba sunis. Hawaasa nama nyaataa keessaa dhufte yoo nuun jedhan don't we feel it? Nutti hin dhagaamu. Baay'ee dhukkubsuu qaba. So kanaaf mariin dura osoo marii biyyoolessaatiif hin hamuummatin osoo hin gaafatin adda faffacaanee yaada adda addaa qabannee marii biyyoolessaa san irra iyyuu dhihaachuun salphina nuufu. Dura keenna godhachuu qabna. Ka Oromoo, ka Oromiyaa godhachuu danda'uu qaba. Kanarratti hawaasni bakka jirutti dhiibbaa godhuu qaba. Galatooma. Baay'ee hedduu qabxiilee gaggaariidha. Keessumaa waa'een sadarkaa Oromiyaatti dhimmi kun nu ilaallata warra jedhan qaamoleen hundumtinuu
waan kana walii wajjin mari'atanii hiikatti kennuuf yaaluun hedduu barbaachisaadha. Kan irratti sirriitti walii galla jechuudha. Ilaa wanti kaasuu barbaade tokkotu jira. Egaa mootummaan kun yoo dirqamee hudhame malee akkaataa amma deemaa jiru kanarratti uummati Oromoo uummata kooti uummatani tajaajiluudha uummatan nageenya isaa eeguudha jedhee waan ilaalu miti. Kana waggaa 4 darbe tokko lama jedhee agarsiiseera uummata kanatti. Mootummaan ati uummata an si barbaadu miti jechuudha kun in other words. Maaliif guyyaa aangoo irra ba'ee kaa'ee Abiy Ahmed lola labseera Oromiyaa irratti. Jalqaba Wallagga irraa eegale. Haa ta'u malee sa'aatii kanatti Oromiyaa marti keessumaa Wallagga Arfan Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibbaa, Kibba Lixaa, Shawaa Bahaatiif Shawaan dhihaa akkasumas Arsiin dhihaa dirree ajjechaa ta'eera. Uummati nagaan kan itti bahanii galuu hin dandeenye akka fedhe mootummaan kun gadi baasee kan itti nama ajjeesu. Kana jechuun egaa mootummaan kun yoo waan tokko godhame malee yoo hudhame malee waan uummata koon tajaajila, uummata koof hin nagaa eegaa, nageenya uummata kanaa na ilaallata kan jedhu waan hin taaneefi uummati waan ta'u gochuu qaba. Maal fa'a fakkeenyaaf duratti dargaggoon gadi baateetu karaa ni cufti. Kana booda gaaffiin tokko lama gaafatama. Gaaffiileen sun amma hin deebinetti karaan cufamata ta'a. Amma tarii isa hojjechuu hin dandeenya kan jedhu gaaffii gara biraa haa ta'uyyuu malee maal fa'aa gochuu danda'a uummati Oromoo mootummaa kana jilbeenfachiisuuf. Hojiin siyaasaa akka jirutti ta'e waboon kunoo itti finiinsee jira. Inni akkuma jirutti ta'e uummati immoo uummati Oromoo akka Oromootti sirna hacuucaa kana sirna dhiibbaa guddaa ajjechawwan adda addaa uummata kanarraan gahe kana akkamiinitu ofirraa darbachuu danda'a yookiin jilbeenfachiisuu danda'a kan jedhu utuu tokko lama nuu eertanii obbo Asnaaqee isiniif anniisaa yeroo isiniif fidan. Waan gaariidha. Wanni ijoon tokko maal inni warreefu Dr. Jamaal kaase keessa mootummaan PP kun uummata kana hin bulche odoon taane bitaa jira. Uummata tokko kan bulchitu itti gaafatama uummanni sun yoo si file yoo uummanni kun borunan filuu miidhuun qabu ajjeesuun qabu hidhuun qabu jettee hooyaadda ta'e uummata kana yoo kabajaa qabaatte yoo seera olaantummaa seeratiif kabajaa qabaatte uummata tokko sirnaan bulchita jechuudha. Uummata kana immoo sirna bittaa akka bara duriititti akka bara feudalititti hambitaa jiran maal inni hangochaa jiran tokkoffaa nama hin qaban nama hin ajjeesan nama hin hidhan eega hidhanii immoo waan kana dura hin baratamin waan reefu kaasaa turtan waan hin baratamin nama hidhanii maallaqa 50,000 100,000 yookaan 200 fidii jedhanii maallaqas kennu inuma ajjeefama. Maallaqa kennuu dhiisuun ajjeefama. Kana akkanuma amma qaballeessee odoon ta'in giddugala Oromiyaa keessatti giddugala biyyattii keessatti qabatamaadhaan warri nu hirphaa maallaqa poolisiin nu gaafate abbaa keenya ajjeesuu hedanii horii nu hirphaa jedhanii warra gaafatanii qaamanan beeka asirratti maqaa dha'uun hin barbaachisu security warra saniitiif. Ijoolleen maatiin gosatti dhaammatanii nama beekan maratti alatti illee bilbilatanii abbaa keenya hidhaa keessa jira ajjeesuu hedanii obboleessa keenya hidhaa keessa jiru ajjeesuu hedanii guyyaa ammanaatitti maallaqa ammanaa fidaa jedhe poolisiin Oromiyaan jedhu. Kuni dhugaa dubbachuudhaaf poolisiin Oromiyaa sunis PP'n Oromiyaattis of gaafachuu qaba. Tokko nama ajjeesuudhaan nama hidhuudhaan nama dararuudhaan biyya tokko haga yoomii bulchuu hin danda'amu. Inni lammataa immoo yakka. Yakka kana kan itti gaafatamu warra hojjete mootummaan akka mootummaatti itti gaafatamu malee poolisoonni naannootti nama qabanii nama ajjeesanii mukatti darban akka reefu maanguddoo ajjeesanii bosonatti darban kana kuni ummanni hin beeku ze'ina ummanni sirriitti beeka eenyu kana godhe boru saaxiluuf ta'a jechuudha ummanni kun ummata tokko ajjeeste too fixxee hidhaatti dirsuudhaan bituu hin dandeessu kana asuma dhiyooyyuu
wayyaaneen hagam akka yaale argitaniirtu. Agaazin akkamitti akka hidhate argitaniirtu. Balbalaan uummatarra deemee nama junuunfatee akka itti fixe argitaniirtu. Guyyaa adiidhaan maanguddoo ijoollee qawwee hin qabne nagaan hiriirtu akka itti fixe. Fixeetoo mootummaa ofii dandamachiisee hin dandamachiifne. Kuni waanuma waggaa afran shanan duran nu beeknu argine isinis achi argitan. Warri PP achi jirtan immoo nu caalaa qaaman keessatti hirmaatanii argitan. Odoo mootummaan tokko nama fixuuf nama ajjeesuudhaan silaa of baraaraa ta'e, biyya bulcha ta'e, biyya bita ta'e, silaa TPLF waggaa 200 humtuu isaaniif sochoosu ture. Hin dandeenye. Uummanni gaafa ka'e, gaafa fincile, homtuu dhaabuu hin danda'u. Galaana jechuudha. Galaana laga cabsee bahe jechuudha. Homtuu dhaabuu hin danda'u. Waan fuuldura jiru fudhatee deema. Warri PP kana sirriitti itti yaaduu danda'u qaban. PP'n Oromiyaa, poolisiin Oromiyaa, har'a obbolaa keessan, gosa keessan, uummata keessa fixaa jirtan kun tokkoffaa yakkaan itti gaafatamtu, lammaffaa mataadhaan yakki kun isinirrattis galmaa jira. Wanni kun immoo mootummaa kana kufaatirraa dhaabuu hin danda'u. Mootummaan kun burkutaa'eera. Waan lama wanni ijoon 2016, 14, 15 irraa fi har'a yoo wal bira qabne uummanni maal gochuu qaba gaafii jedhu sadii fi wanni lama mijataatu jira. Haala bara 2014, 15, 16 duraarra. Tokkoffaa Oromiyaa keessatti yeroo TPLF san waraanni Oromoo akka har'aa kan hidhatee lolaan ture. Har'a waboon sirriitti hidhatee uummata cinaa dhaabatee lolaa jira. Kuni Oromoodhaaf carraa tokko jechuudha. Carraa bal'aa tokko jechuudha. Inni lammataa immoo bara 2014, 15, 16 sana yoo argitan TPLF mootummaan TPLF diinagdee gaarii qaba ture. Deeggarsa alaa qaba ture. Deeggarsa alaa irraan dhaabbanne liqaan akka barbaadanitti argatan ture. Horii gaarii qaban ture. Diinagdeen biyya sanii akka har'aa kanaa miti. Har'a haalli mootummaan kun kuffisu keessaa tokko diinagdeedha. Egaa kanatti fayyadamuu danda'a uummanni Oromoo. Egaa mootummaan kun diinummaa uummatatti labsee fixaa jiraatee diinagdee isaa burkutaa jiru kana itti fayyadamee ofirraa kaasuu danda'a jechuudha. Diinagdeen immoo Oromiyaa keessaa madda. Akkuma beeknu harki 65, 70% 70 Oromiyaa keessaa madda. Oromiyaa eenyu harka jira? Qotee bulaa fi daldalaa Oromiyaa harka jira. Qabeenyi biyyi tun har'a ittiin socho'u. Uummanni keenya qabeenya isaa hoo dhoowwate qofa, yoo qabeenya isaa gabaa lage qofa, yoo dide qofa mootummaa kana yeroo gabaabatti harka marachiisee karaa ofirraa buusuu geechisa jechuudha. Yookaan karaa marii deebi'a mootummaan kufuusaa gaaf beeku yookaan immoo hin obbaafachiisa jechuudha. Diinagdeen akka nuyi laallu kanaa miti. Mootummaan akka uummanni akkamatti taa'ee laalee sodaatu kanaa miti. Mootummaan waan hin sochoone fakkaata yoo laalan. Garuu yoo itti qabdanii laaltan bar mootummaan uummanni gaafa dide mootummaan hin jiru bar. Gaafa ana ajjeesaa jirta, abbaa koo ajjeesaa jirta, obboleettii koo ajjeesaa jirta, obboleessa koo ajjeesaa jirta, hidhaa jirta, gidirsaa jirta. Gibira siin kafal. Qaraxalleen kafal. Midhaan gabaa baaseen gurguru. Loon koosittiin gurguru hin baasu. Jette torbee 2-3 ji'a tokko keessatti mootummaan kun socho'uu dadhaba. Keessattuu Oromiyaa keessatti diinagdeen roolii guddaa qaba. Magaalaa keessatti gaafa qotee bulaan midhaan isaa gabaa baasuu didu, loon ofii gabaa baasuu didu, magaalaan beela'ee sochii kaasa jechuudha. Kanarra akka waan homtuun ta'iniif Finfinnee keessatti namni nagamta akka waan jiru bobba'ee galu. Odoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaatitti namni akkatti dhumaa jiru Finfinnee keessatti akkuma waan nagaa namni bobba'ee shamatatee gala. Gaafa qotee bulaan kun ana ajjeesaa jirta qabeenya koo sittin gurguru jedhu mootummaan kun dhiigni hiddi dhiiga isaa dhaabate jechuudha. Kun hedduu barbaachisaadha. Kan biraa immoo sochiin karaa nagaa godhamu hedduun jira. Asirraanis eeruun hin barbaachisu. Uummanni keenya mari'achuu danda'uu qaba. Uummanni keenya keessa wal dubbisuu danda'uu qaba. Muuxannoon waggoota 4-5 darbee sun amma fayyaduu danda'uu qaba. Mootummaa kana sodaachuun qabu uummanni kun keenya. Maaliif hin sodaanne carraa ol'aanoo waggoota 4 dura mootummaa gaafa jigeessan irra har'a carraa bal'aa qaba. Haga dursan caalaa immoo ajjeefamaa jira. Maalla dhibee mootummaan kun haa turuu an jennuu moti. Maaliif jibba dhuunfaadhaan Abiyyi irraa qabnu yookaan Shimallis yookaan PP Oromoo irraa qabnu odoon ta'in dhiigni obboleeyyan keenya ajjeechan uummata keenya irra gahaa jiru kun maqaballeessin internationally addunyaa irratti
Oromoon akka waan uummata nama fixuu nama nyaatu isaan maqaa balleessaa jiran kan Shimallis faa Bahar Daar deemee mootummaa pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa wajjin waliigaltee mallatteessee Oromoo balleessuudhaaf Oromoo maqaa balleessuudhaaf Oromoo shororkeessaa gochuudhaaf daboo alagaa itti kadhachaa jiran kana uummanni Oromoo callisee ilaaluu hin qabu. Boru har'a woo callise boru balbala nama hundaa rukutuu jedha dubbiin kun. Har'a kan hin ajjeefamin ollaan kiyya har'a woo ajjeefame boru anaafis dhufe jedhee yaaduu danda'uu qaba. Waan har'a ganda ollaatitti yookaan immoo ollaa achaanutti namni ajjeefameef annagaadha jedhee yaaduu hin qabu. Oromoon homaan dhabne dhugaa dubbachuudhaaf. Akka qabeenyatitti illee, akka uummataatti illee, akka lafaatitti illee Oromoon saba bal'aa biyya qabaattu ofirraa fi Itoophiyaan tunuu isatti rarraatee jirtu. Oromoon ani of hin danda'a odoo jedheellee biyya silaa jireenyi isaa kana caalaa ta'uu danda'u. Warri diinagdee qoratu dhiyeessee jira. Kana dura waggaa 2 dura riisarcharoonni ekonomistoonni riisarchii dhiyeessaniin odoo Oromoon Itoophiyaa irraa baate diinagdeen isaa silaa hamma kana harka meeqa akka ta'uu danda'u. Har'a Itoophiyaatiin Oromoon saamamee deegee hiyyoomee akka jiru warri ekonomistii riisarchiin dhiyeessanii jiru. Oromoon of tuffachuu qabu. Biyya Itoophiyaa kana waggaa meeqaaf ofirratti rarraasee jiraachisaa ture. Itoophiyaan kun guutuun uummanni miliyoona 100 wayii kun diinagdee biyya naannoo Oromiyaatiin jira. Hassocha'u diinagdee naannoo saniiti. Midhaan kan oomishamu achi, warqiin kan oomishamu achi, bunnan oomishamu achi. Kanat alatti illee ergamee doolaarii galcha. Uummanni keenya of tuffachuu qabu. Uummanni keenya mala dhaachuu danda'uu qaba. Mootummaan kun kana caalaa waan isa godhu hin qabu. Eega sijjeese, eega obboleeyyan kee, haadha kee, maanguddoo, abbaa kee ajjeese waa sittan bifaten qabu. Mootummaa kanaan ejjet dhaabadhu jechuu ni danda'uu qaba. Kanammoo mootummaa keessas jirtan callistanii ilaaluu hin qabdan. Haga akka hoolaa takka takkaan isin fixanitti, haga akka hoolaa takka takkaan qalanii isin fixanitti taasisanii eeguu hin qabdan. Har'aaf mootummaa san keessa jirra jettanii yoo isinitti fakkaate illee kuni mootummaa kufe, diinagdeen isaa kufe, addunyaan diinagdee isa dhoowwatte waan silaa deeggarsa alaa dur argatu hundarraa dhaabanii guyyaa eeggata jechuudha. Mootummaan kun burkutaa'ee gaafa jigu isin irratti jiguu hin qabu kan jedhuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Hedduu galatoomaa. Egaa akkuma isinuu jettanii inni ollaatti ta'e anarratti hin ta'u kan jedhu Oromoon dhaabuu qaba. Deebisees immoo maalidha? Inni garasii ajjeefamu ijoolleen isaa ilmaan isaa kuni ilmaanuma keenya nurrattis deebisee ba'aa ta'a. Fakkeenyaaf Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaatti warra 31 ajjeefaman keessaa kan nama 2 seenaa isaanii gaafa dubbisu baay'ee tokkoon gadde baay'ee nama gaddisiisa. Namni tokko Tasfaa Muhammed jedhama. Daa'imman 4 nama qabudha. Daa'imman kee irraa du'urraa qarshii 100,000 fidi ittiin jedhanii. Ol jedhanii gad jedhanii qarshii kana barbaadanii kennan. Garuu ajjeefamuu hin hafne, hin ajjeesan. Namni gara waan tokko immoo Malaaquu Gamooraa nama jedhamu. Malaaquu Gamooraa nama jedhamu kana daa'imman 3 qaba inni immoo. Daa'imman keerraa hin du'iniiti qarshii fidiitii ol ittiin jennaan qarshii 50,000 baasanii itti kennanii nama kanallee achumaan ajjeesan hin hambisne qarshii isin fudhatu lubbuu namaas hin baraaran jarri kun. Qarshii maqabaniini qabeenya ofiitiin illee lubbuu ofii bitachuun hamma hin danda'amne itti ga'eera Oromiyaa keessatti. Gurbaan sila kaasee naannoo Naqamtee sana magaalaa Saasiggaa yookiin immoo aanaa Saasiggaa keessa ajjeesanii ofii isaatii boola qochisiisanii waan kanaan durin seenaadhaan hin dhaga'an ture. Seenaadhaanitu gaafa nama ajjeesan akka godhanii boolla qochisiisaniitu irratti ajjeesu kan jedhu tokko. Dargiitu mana hidhaa keessaa baasee akka godha kan jedhu dhagahaa ture. Amma garuu dhala Oromoo irratti raawwachaa jira. Isa kana Oromoon inni ollaa kootti ta'e anarrattis ta'uu hin malu gadi baheen falmadha jedhee dhiiga obboleessa isaas falmuu qaba, ofii isaas baraaruu qaba. Gumaa obboleessa isaas falmachuu qaba, ofii isaallee yoo hin falmanne mana taa'ee du'a jechuudha. Karaa adda addaa qabsoo kana tumsuun ni danda'ama. Waboon gaara jira. Waboo deeggaruudhaan waan isaa barbaachisaa ta'een ofii isaaniitis immoo gadi bahanii
waan amma obbo Asnaaqeen dheeraan kana dalaguudhaan qabsoo kana finiinsuun ni danda'ama jechuudha. Qabxii kana kanumaan yoo goolamne isa gara biraatti ceeneetu sa'aatiin keenya baay'ee deemaa jira. Gama dippiloomaasiitii fi advokeesiitiin maal hojjechaa jirra? Eessa jirra kan jedhu tokko amma gaasela jenneerra. Shirri waa'ee marii kana dalagamaa jiru jira. Isa cinaan immoo Oromoon akka jirutti ajjeefamaa jira. Mana hidhaatti guuramaa jira. Waraanni idileellee irratti labsamee irratti geggeeffamaa jira. Haala kana tokko uummata keenya bira akkamiin dhaabbachuuf dandeenya sadarkaa addunyaatti akka kamiinitu uummata qabsoo kana duukaa hiriirsinaa inni tokko isadha. Inni lammaffaan immoo rakkooma jiru kanaa fi shira xaxamaa jiru kana gurra addunyaa keessa yookiin immoo mootummoota dhimmi kun ilaallatuu fi dhaabbilee mirga namoomaa falman biraan akkamiin ga'uu dandeenya. Haalli amma jiru maali? Gara kamitti deemuu ture jira kan jedhu Dr. Jamaal Sinirraa eegaleetanii gara xumuraatti deemna. Bareeda waan Asnaaqaan jedhe san akkuma jiru fudhadhee waan takkate dabaluu barbaada. Kuni uummanni maal gargaara akka jedhu tokko keessaa amma keessaanuu lola akka harawaatti Oromiyaatti labsame gamtaa Amaaraa wajjin ta'uudhaan lola Oromiyaa irra labsame. Kana milkeessuudhaaf PP'n yookiin ammoo warri bilxiginnaa dargaggeessa baay'ee guuraa jiran leenjisuudhaaf. Dargaggeessi kun maal ta'a? Leenji'ee deemee eenyu waraana? Woboo waraanaa jechuudha. Ilmaan eenyuuti? Ka guuramanii leenjifaman kun ilmaan Oromooti. So kadhaqanii waraanan sunoo karoorroon manaa baaftee haatiniif abbaan ajjeefamanii yookiin ammoo mana hidhaatti tortoree mana irratti gubanii nagaan jiraachuu dadhabee barachuu dadhabee gaaratti gamee jechuudha. Kaloluufeen walqixxummaa kiyyaaf, bilisummaa kiyyaaf, mirga kennaaf, haqa kennaaf lolaa jechuudha Oromoo hundaaf. Isa dhaqee ajjeesa. Kanarraa dhorkuun baay'ee barbaachisaadha. Ilmaan keessan qabadhaa Oromoo. Hin kenninaa. Mootummaa PP'tti hin kenninaa. Yoo humnaan isinirraa fudhatanii deemanii leenji'anis leenji'a. Barnoonni gaarii. Baradhaa akkaataa qawwee itti dhahan tooftaa lolaa kan militarii qaraa baradhaa gaarii. Garuu uummata keessaniin tajaajilaa. Warruma isin leenjise kana ka diina nu ta'ee nu nyaatee nu fixaa jiru nu bobeessaa jiru nu gubaa jiru biyya nurra balleessaa jiru kana irratti qawwee garagalfadhaa. Baay'ee salphaa akka gabaabatti abbaa biyyaa ta'uu dandeettan gaafsan abbaa humnaas ta'uu dandeettan humna namni isin ergaturra isa jijjiirtanii gara faayidaa uummata keessaniitti jijjiirtanii jechuudha. Ka biraa odeeffannoon baay'ee murteessa. Odeeffannoo walii kennu galmeeffadhaa ka karaan cufaa intarneet cufaa bakka hedduutti bakka amma waraanni itti deemu namni akka viidiyoo hin maranne yookiin ammoo sagaleedhaanis waa hin dabarsine barreeffama waa hin dabarsine eegumsiin godhama. Guyyaa tokkoof nu gargaara. Kanaaf san walii dabarsuun nuuf dabarsuun gurra addunyaatiin gahuun baay'ee murteessaa barbaachisaadha. Fakkeenyaaf waa'ee tolee ta'e yoo argine haga ammaa viidiyoo tokko hin argine haga ammaa suuraa tokko hin argine garuu addunyaan hundi miidiyaa addunyaarra jiru kun wal harkaa fuudhee haga United Nation mootummaa Ameerikaa State Department ibsatti baasanii jechuudha. Uummanni Oromoo nama nagaa keessa jiru nyaaphaa fixe jedhanii. Challenge ka godhan jiru garuu meeti ragaan keessan jedhee ka gaafate guddoon jiru. Gaafachuu qabna. Gaafachuuttis jirraa jechuudha. Xalayaa adda addaa miidiyaa hundaaf barreessine. Xalayaa qofaa miti. Telefoona bilbilee editor in chief miidiyaalee hunda isaaniitiif
kana godhu jirra akka group advocacy-tti jechuudha. Coalition uumanne coalition advocacy kuni hojii ciccimtuu hojjechuu jira. Information baaftan kana ragaa malee baaftanii maqaballeessiidha. Yoo ragaa qabaattan ragaa fidaa. Yoon finne immoo waan kana jijjiiraa jenneen. Hedduun isaanii lakkeen jijjiirru garuu ka ammaa booda gabaasamu hin gabaasnu jedhanii kunu development. Nama xiqqoodhaan yookiin gruuppii dhaaba xiqqoodhaan waan kana goone jechuudha. Namni hedduun irra yoo hirmaate waan kana caalaa guddaa godhuu dandeenya. Uftuffachuu hin qabnu jechuudha. Oromoon uftuffachuu hin qabu. Oromoon humna cimaa qabu, humna guddaa qaba. Dhugaas qaba. Namni dhugaa dubbachuu, dhugaa himachuu akkamirraa qaanfata, akkamittirraa saalfata. Sun ta'uu hin qabaatu. Tokkummaa biyya san keessatti dhufuufis yookiin ammoo biyya san waliin jiraachuudhaafis Oromoon kadhatamuu qaba malee Oromoon kadhachuu hin qabu. Risoorsii kenna, baay'ina kenna, istiraatejii lafa taa'umsa kenna. Kana hundarraa ka'ee warri kibbaas nu waliin jiraadha asii wajjin jiraanna jedhee nu kadhachuu qaba. Warri kaabaas lakkaa waliin jiraanna biyya tana waliin ijaarannaa Oromoo nu taa'a jechuu qaba malee Oromoon kadhachuu hin qabu. Kana keessaas ba'uu qabna. Mataa akkas jijjiirachuu danda'u nu barbaachisa. Gama advocacy-tiif diplomaasii yoo dhufe challenge guddoo keessa jira. Challenge nuti qabnu maaliin irra guddaan murnuma xiqqoo yookiin namuma xiqqootu waa hojjeta. Inni kun immoo taa'eetuma waa eeggata. Rizaaltiin dhufuu dideedha. Addunyaan tola ooltummaa miti kawaa namaa gootu. Gara nyaattuudhaanii miti kawaa namaa gootu. Faayidaa walirra barbaada. Kennanii fudhatan. Inuuyyuu laali marfee sii kennanii sangaa sirraa fudhatan. Addunyaan akkas. Marfee sii kennitee sangaa sirraa fudhatte. Nummoo marfee sangaa san kennuufiif qophaa'uu danda'uu qabna. Sangaa san kan godhu immoo maali? Gamtaa kenna, hojii kenna ka biyya keessaatiif ka alaa qindoofnee hojjechuudha jechuudha. Yookaan immoo nu dhagaanii barin deemnaa, inaasofnaa, State Departmentis deemuu dandeenya Ameerikaa keessatti. White House illee deemnee dubbisuu dandeenya. African Desk, whatever jedhanii. Warra dhala namoomaatis dubbisuu dandeenya. Nu dubbisan. Garuu hojii nu oolchanii nuun oolchan. Maaliif? Qabaan kennee hin jabaatin. Akkuma mootummaa biyya keessatti mudduu qabnu jara kanas humna keenya agarsiifnee muddamsiisin nu dhagayanii jechuudha. Haasawuma qofa ta'a. Dippiloomaasii jechuun bar ulee guddaa humna guddaa qabaattee suuta haasoftaa jechuudha. Waan nagaa haasofta. Sooftilee haasofta. Humna yoo hin qabaatin immoo kadhaa ta'a. Ima kadhannaa. Kadhattuun immoo haguma kennaniif fudhataa yookiin immoo hin argatus waan fudhatu sanuu hin argatu. Jijjiiramni jiru amma maal tokko good news wanni gaariin haga ammaa developed ta'e qorannoon independence ka woboon illee gaafachaa ture ka dhaabbileen Oromoo hedduun isaanii ka FAOs dabalatee humnoonni advocacy Oromootis gaafachaa turan independent investigation yookiin ammoo qorannaan humnoota bilisaa ta'aniin haa godhamu jedhame suni Oromiyaa irrattis geggeeffamaa jira. Xalayaa tokko argannee jirra. Dhiheenna kana Andres Perez nama jedhamu bakka bu'aa United Nation irraa ragaalee nu qopheessaa nuun jedhanii jiran. Biyya keessa dhumaatii Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana qorannoo gaggeessuudhaaf murtiin kennamee jira. Garuu ragaa dhiyeessuu danda'uu qabna. Ragaa nu barbaachisa. We need this. As soon as possible haga danda'ameen ragaalee namoota keessaanuu warra irraa hafan yookiin ammoo warra gaaga'amnii fi rakkinni kun irra gahee miidhaa san dhandhaman isaan argachuu qabna. Wherever Oromiyaa keessa bakka fedhettu haa ta'u. Kuni waan guddaadha. Warri akka Human Rights Watch Latishaa Baadarfaa gabaasa isin dhiyeesses argitanii jirtan. Waraanni kaabaa kuni waa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru haguugee jira. Golgee jira. Akkan argamne, akkan dhagahamne godhee jira. Malee dhiibbaan rakkinniif gaaga'amni guddaan
Oromiyaa keessatti akka ta'aa ture. Yeroo kaabatti waraanni ture Oromiyaa keessas ture. Saniin duras ture. Amma immoo kakaabaa dhaabatee gara Oromiyaatti jijjiiramee jira. Kuni xiyyeeffannoo argachuu qabaadhanii gabaasuu jalqabanii jiranii jechuudha. So kuni waan gaarii. Gahaadha garuu gahaa miti. Maal godhuu qabna? Caalaa hojjechuu qabna. Yoo caalaa hojjenne akkuma gamtaadhaan sochooneen humna taaneen dhageettiis argannaa gama koaliijinii dippiloomaasiitii fi advokasiitiin waan dandeenye godhu jirraa caalatti ammoo waliin hojjechuudhaaf waamicha yoo isin godhan nu dhagahuu qabdanii gaafii yoo isin gaafan nu deebisuu danda'uu qabdanii walgahii yoo isin waan dhufuu danda'uu qabdan hiriira nagaas godhuu qabna roorroo abbaan iyyatu malee abbaan falmatu malee ormi namaan falmatu haguma falmanneen ammoo injifannoos argannaa kanarra hojjechuu qabna banti. Hedduu galatoomaa waa'ee gama dippiloomaasiitiin waan hojjetamaa jiru waan nu eertanii fi gara xumuraatti dhufneerra sa'aatiin keenyas deemaa jira. Dhaamsa xumuraa yoo qabaattan obbo Asnaaqee isiniif kenna. Gaariidha. Lakkii qabxii bal'aa haasofne waan ta'eef walumatti qabuudhaa fi wanni guddaan Oromoon marii biyyoolessaa dura kan ofii godhachuu qaba. Dhaabotiin siyaasaa Oromoo hayyoon Oromoo hawaasni dhiibbaa guddaa gochuu qabu dhaabotii siyaasaa irratti. Oromoo walitti dhufee marii ofii godhatee of qopheessuun hedduu barbaachisaadha. Biyya keessatti yeroo ammaa kana mootummaan PP uummata keenya fixaa jiru kana akkuma salphaa laallee bira darbuu hin qabnu. Ajjechaa kana akkuma waan nu ta'e jennee fudhanneetitti callifnee waan bira dabarroo doon taane uummanni biyya keessattillee wal kakaasuu qaba. Diduu danda'uu qaba. Ajjechaan waan akka salphaatti inuma guyyaa guyyaan ta'u kana waan callifnee laalluu moti bakka maratti ajjechaa ta'u kanaaf uummanni Oromoo diduu danda'uu qaba. Mala didummoo mari'atee godhachuu danda'uu qaba. Egaan akkuma reefu ka'ee immoo nu warri biyya alaa jirru kuni waan guddaan nurraa eegama. Addunyaatti iyyachuu qabna. Keessattuu hawaasotiin akkasumas dhaabbileen mirga namoomaa kuni kaka'umsan uummata keenya dammaqsuu danda'uu qabna. Hiriirri bahamuu qaba. Addaan cituu hin qabu. Yeroo birraa kana yeroo walitti dhufamu kana dhimma Oromoo akka gaariitti jala sararree marii godhachuu danda'uu qabna. Biyyi keenya haga yoomuu ta'een beekne caalaa rakkoo guddaa keessa jira. Uummanni keenya gadadoo guddaa keessa jira. Kana walii yaadachiisuu danda'uu qabnan jedha. Ulfaadha obbo Bantii. Obbo Asnaaqee Irkoo biyya Noorweerraa akkasumas immoo Dooktar Jamaal Lebanoo Ameerikaarraa dhiyaattanii mata duree har'aa filanne irratti ibsa bal'aa uummata keenyaaf daawwattoota keenyaaf waan nu dhiyeessitaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waraana Oromiyaa irratti labsamaa jiru cina isaatiin immoo marii geggeessina jedhanii isatti jiran irratti mariin geggeeffame yookiin immoo marii nuyi waayillan keenya waliin geggeessine hamma isin armaan olitti daawwattanidha. Qabxiilee ka'an irraa waan hedduu waan hubattantu jira jennee amanna. Sagantaalee gara biraa biroo waliin waan yeroo biraa hamma walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaan nu turaa isiniin jenne har'a immoo nu waliin turuu keessanii fi galata guddaa qabnu isiniin jenna. Galatoomaa horaa bulaa deebana.